ekeleen sheerna gochuu dideefaa jedhanii natti himatu. Akkamitti namni Facebook ittiin kaffalan afaan Oromoo faarfataan afaan Oromoo amma kana jechuun yoo rada nagar jechuun amma kana gadi bu'ee siin godhu yeroo jedhamu baay'ee nama gaddisiisana. Really ijoollee Facebookis qabaadha maalis qabaadha ijoollee keessan faarfannaa gaafa hojjetanii poostara isinitti ergatan gadhiisaa fi achi gubbaarratti immoo barreessaa waa baay'ee jabaadhuudha. Afaanuma keessan kana arraba keenya kanarra paawurii guddaa jira. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa Kiristiyaanummaa biyya keenyaa fi addunyaa irraa walitti qabanne isin biraan gahuuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya odeessa keenya biyya keessaa jalqabaatiin guyyaa kaleessaa sagantaan guddaan faarfattoota Oromoo hedduu haammate magaalaa Finfinnee Waldaa Siitii Laayifii Laanchaatti taasifametu jira. Sagantaan kun sagantaa galateeffannaa fi gammachuu heeyyama dhaabbata dambalii tokkummaa faarfattoota Wangeelaa Afaan Oromoo Kaawunsilii Amantoota Wangeelaa Itoophiyaa irraa argate ilaalchisee akka ta'es beekametu jira. Viidiyoon qopheeffannee ni jira isin biraan geenya. Faarfattuu Altayich galataa balaan konkolaataa guyyaa dheengaddaa ishee mudatus ooluu ishee ibsitetu jirti. Maaltu ishee mudate? Balaan konkolaataa kun eessatti ishee mudate? Isheen immoo maal jettee ibsite kan jedhullee kan isin biraan geenyu ni ta'a. Gara odeessa keenya biyya alaatti immoo yeroo darbinu daawwattoota keenya biyyoota addunyaa 170 irraa kan walitti qabaman dura buutonni waldoota amantaa kiristiyaanaa yookaan pirootestaantii 1000 lakkaa'aman magaalaa guddoo Kooriyaa Kibbaa Siyoolitti walitti qabamuun maree fi waaqeffannaa taasisuun isaanii dhagahameetu jira. Kanallee bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Akkasuma yaada keessan koomentii irratti nuu qooda. Daawwattoota keenya baay'ooliin keessan YouTube keenya subscribe gootan irraan kan hafe mallattoo wayita subscribe gootan sana fuulduratti isinii dhufu gadi tuquudhaan ol kan jetturra hin kaawwanne. Kanaaf viidiyoowwan keenya yeroo hundumaa wayita gadhiifaman ariitiidhaan mallattoo yaadachiisaa isiniif hin erguu jechuudha notifiikeeshinii. Kanaaf amma hundumti keessan iyyuu piroofaayilii keenya jala seenuudhaan bakka subscribe jedhu tuqxan sana jechuudha. Warri subscribe gootanis achi fuulduratti mallattoo argamu sana gadi tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadha. Kallattiidhaan gara odeessa keenya jalqabaatti wal wajjiin hadabarru. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godha. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa keenya guyyaa har'aa odeessa balaa konkolaataa faarfattuu Altaayechiif qophaa'ee fi isa Waaqayyo fashaleessee isin biraan geenya. Faarfattuu Altaayech galataa faarfattuu faarfannaa isheetiin namoonni hedduun fayyanidha. Seexanni isa kana inaafee namoota keessa galee si'a 3 qoricha nyaachisuun ajjeesuu yaaleera. Garuu hin dandeenye. Amma immoo si'a 4ffaaf balaa konkolaataan ishee ajjeesuuf yaalus hin milkoofne. Akkas jechuudhaan karaa fuula Feesbuukii ishee maxxansitee jirti. Altaayech galataa. Guyyaa dheengaddaa utuun hojii wangeelaa hojjedhee galuuf gammadaa taaksiin deemu gammachuu koo na jalaa fashaleessuuf seexanni shufeerii fi gargaaraatti fayyadamee aanaaf saba achi keessa jiru nu fixuuf yaalii godhee ture.
iyyi guddaan achi keessa ture. Naasuu guddaan achi keessas ture. Sababni isaa immoo qarshii isaa erga sassaabatee booda deemsa hamaa deemaa ture. Nuuf dhaabii qarshiin keenya habaduu hin buunaa jennaan ni dide. Garmalee adeemsa isaas ariitiidhaan itti fufe. Garuu safuun kan Waaqayyooti iddoo malee kan walfaana namni 19 ol kan dhumuuf turre Gooftaan nu oolchee naaf galateeffadhaa jecha balaan hamaan kamiyyuu isin hin mudatin jechuudhaan namni Waaqayyoo faarfattuu Altaayech Galataa maxxansitee jirti. Eegumsa Gooftaa keessa oolaas jettee jirti. Waaqayyoo balaa hamaa kana jalaa inni ishee baraaree galata guddaa fudhatu. Gara odeessa keenya lammaffaatti yeroo darbinu daawwattoota keenya waggoota dheeraadhaaf tokkummaan faarfattoota Oromoo iddoo garaagaraatti jalqabamaa tureera. Haa ta'u malee bu'uurri isaa waan hin jabaatiniif si'a hedduu harca'aa tureera. Kufaatiin jechoota diinaa fi firoota irratti qindaa'eenis si'a hedduu burkutaa tureera. Guyyaa kaleessaa sagantaa guddaan faarfattoota Oromoo magaalaa Oromiyaa keessatti argaman hedduu hammatee magaalaa Finfinnee waldaa Siitii Laayifii Laanchaatti taasifameetu jira. Sagantaan kun sagantaa galateeffannaa fi gammachuu heeyyamaa dhaabbata dambalii tokkummaa faarfattoota Wangeelaa Afaan Oromoo jedhu kaawunsilii amantoota Wangeelaa Itoophiyaa irraa argatee ilaalchisees akka ta'e beekameera. Wayita ammaa faarfattoonni hedduun akkasuma muuziqeessitoonnii fi ogeessonni kaameraa hedduun miseensa dhaabbata kanaa ta'anii jiru. Dhaabbanni kunis gama seera qabeessaatiin heeyyama seera qabeessummaa argateetu jira. Saganticha irratti faarfattoota buleeyyii irraa jalqabee namni hafes hin turre jedhaniiru. Sagantaa guddaan adeemsifame kun kallattiin karaa feesbuukiitiin tamsaafamaas tureera. Dhaabbata tokkummaa faarfattoota kanaan baga gammaddan isaaniin jenna. Innati mana koo gootee seenaanati lubbuu koo hojjetee. Innati mana koo gootee hallelujah seenaanati lubbuu koo hojjetee. Innati mana koo gootee hallelujah seenaanati lubbuu koo hojjetee. Na jal'isiisu na iyyisiisa araarri kee na barbaachisa. Na jal'isiisu na iyyisiisa hafuurri kee na barbaachisa. Na jal'isiisu malaani na jal'isiisu na iyyisiisa araarri kee. Sagalee keessan nagaa duuba isaa na jal'isiisu na iyyisiisa hafuurri kee hallelujah. Innati mana koo gootee seenaanati lubbuu koo hojjetee. Innati mana koo gootee hallelujah seenaanati lubbuu koo. Sagalee keessan yaamata hojii na jal'isiisu na iyyisiisa araarri kee na barbaachisa. Akkam na baraara na jal'isiisu na iyyisiisa araarri kee na beena. Faarfata koko sagalee fakkaate na jal'isiisu na iyyisiisa hafuurri kee na beena. Waan jaallatanii na gaboota.
Sinanati, Lupuko, Namela Extra, come the Bana, Natural disease. Gara odeessa keenya xumuraatti yeroo darbinu daawwattoota keenya biyyoota addunyaa 170 irraa kan walitti qabaman dura buutonni waldaa amantoota kiristaanaa yookaan Protestaantii 1000 lakkaa'aman magaalaa guddoo Kooriyaa Kibbaa Siyoolitti walitti qabamuun maree fi waaqeffannaa taasisuun isaanii dhagahameetu jira. Onkoloolessa 2-4tti sagantaan tokkummaa kiristaanota addunyaa Kooriyaa Kibbaatti si'a 26ffaaf adeemsifame kun waldaa guutuu wangeelaa Yuudoo guddittii Kooriyaa Kibbaatti adeemsifame. Maree fi walga'iin tokkummaa kiristaanota addunyaa yookaan PWC kun akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1947 irraa kan jalqabee adeemsifamaa ture yoo ta'u, bara 1973 fi 1998ttis achuma Kooriyaa Kibbaatti mata duree sosochii Pheenxeqoosxee dhaloota dhufanii jedhuun si'a sadaffaaf adeemsifamee ture. Walga'ichi gahee kiristaanotaa fi bu'aa ijaawwan hafuuraa dhaloota dhufaniif dabarsuu jedhu irratti kan xiyyeeffatudhas jedhameera. Sagantichi dura buutota waldoota kiristaanaa beekamoo addunyaarraa namoota walitti qabamaniin kan geggeeffame yoo ta'u, ajandaawwan gurguddoo irrattis mari'atamuun ifoomeetu jira. Kiristaanonni addunyaa kanarraa yeroo jiraatan haala kamiin deddeebi'uu akka qaban, daddabarsa aangoowwan siyaasaa addunyaa keessatti akkasuma guddina globaalaayizeeshinii fi bakka bu'insaa fi ga'eewwan dhalootaa jedhaman irratti mariin akka taasifamee fi hayyoonni hedduun qorannoo qabanis akka dhiyeessan beekameera. Saganticha irratti waggoota 3 dhufaniif boordii ta'anii kan geggeessan kan filataman yoo ta'an, pirezidaantiin amantoota waldaa guutuu wangeelaa Itoophiyaa Laaqoo Badhaasoo filatamuunis dhagahameetu jira. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaawwan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Yeroo jalqabaatiif yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan
baga nagaan dhuftan isiniin jecha subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaas gadi tuquun dagatina. Namoonni subscribe gootanii maatii keenya taatan ammoo like gochuudhaan yaada keessan komentii irratti nuu qooda. Akkasuma ergaa keenya share gochuudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessattis gahee keessan baasiniin jenna. Waan daawwattaniif ulfaadhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.